Eh, nagaadha wantichi dhugaadha micaan inni miidhame kuni miidhamaan jimma maallaqa isaa kan nyaatame jimma inni sun immoo inni maallaqa nyaate immoo arsiidha beektaa micaan. Kan mallaqa irraa nyaate arsii kan nyaate yoo eessu. Kan nyaatame immoo jimmadha. Bakka sun godhe rakkoo jawaarii fi biyya. Walumaa galatti Oromoodhumatu Oromoo nyaataa jira. Rakkoo jaraa kana kan furuu danda'u Abiyyi Ahmadiif Jawaar qofa. Namni biratti akka furuu danda'u. Maal godhee fura Oromoodhumatu Oromoo nyaataa rakkoo Oromoo rakkisaadha nama biraa seete Ormi nu kabajanu soo sadaata. Rakkoo san irraa walirraa nyaatte godhu. Biyyeen jaraa walirraa nyaatte. Biyyeen jaraa. Baay'ee. Amma micaane ji'a torba ta'e beektaa? Neetworkii gootiin itti fakkaate. Habirri irraa nyaata buneessera. Ji'a torba ta'e maallaqa namaa eegamee dadhabee 250 irraa fuudhee namtichi. Micaan biyya jira amma inni qoricha fudhatee of ajjeesuudha kaanaan ijoolleen qabanii of biratti maatii irraa ba'ee sababa keetiin abbaan keenya du'eedhanii maatiin ofirraa ari'anii maatii wajjin hin jiru. Maallaqa isaan dhabee abbaa isaa hin dhabee maatii isaa hin dhabee micaan qoricha bitatee dhuguudha isaa qophaa'u ijoolleen ofirra biratti qabanee finfinnee jira micaan. Jimmaa warra eessaati? Jimmaa qo'e micaa sheeriyyuu godhee fiduu nan danda'ame sheeriin itti godha hin dhufa amma. Hin haasofsiifta qo'e micaan. Na jala jira waan ta'eef sheeriin itti godha qo'e. Bilbilees waamuu danda'a na eegi qo'e. Yaa warra Dubaay. Yaa warra Dubaay. Jarri aantee bakka rakkisoodha dhugaa rabbi. Ani bineensumti achitti galee jiru kuni ani yoomu achi keessaa akka qulqullaa'u hin beeku yoo tokko cufame tokko dhufa yoo tokko cufame tokko dhufa ajandaanuma haaraadha guyyaadhaani ani biyyattiin kun biyya biraatiin itti fakkaatteen waan sanaan galle dhugaa isuma dhugaati. Dubaay guutumatti hattuudha. Dubaay warri waa walii gadoofu kuni warri waa dalagu kun guutuun isaa hattuudha. Nama mallaqa namaa nyaatu. Biyyee jaraa haa nyaattu jirri. Garuu inni ammatti dubbattu kun waan nama sodaachisu wallaahi abbaallee dhabee mallaqallee dhabee sababa sanitti maatiillee dhabuun. Jara kenna namni Itoophiyaa bara 200 har'a 200 300 400 kana wallaahi funuunee fida Itoophiyaa keessatti 10,000 akkamiin fidan Itoophiyaa keessatti ni beektan jechuudha. Yeroo amma liqeeffateetiin argate micaan liqeeffateeti malee ofii isaa hin jenne namni irraa liqeeffate immoo kaffaluu dinnaane nama jaarsa caqacaquu waan ta'eef jaarsi bakka murtoo ofirratti fudhatan. Eegalee. Sobeetta ka Dubaay kana Abiyyi walitti hidhata qaba kun Abiyyi harka keessaa qaba beetta akkasitti achi yaasaa jedhee qeerroo kana wantini eeyyama gatee mootummaa walii galee fattuullee isumatti jajjabeesseera kun dhimmuma akkuma jette dhimma mootummaa laallatu. Wallaahi dhugaa rabbii kun baay'ee rakkisaadha. Akkanatti namni mallaqa namarraa nyaatee abbaan namaa ittiin Afarsoo biyya Dubaay kana irratti dhugaa dubbanna hoo ta'e koominiitiin Itoophiyaa warri miseensa boordii ta'e madadaan rakkoo kana silaa isaantu gabaabsayyuu isaan iyyuu tokkoffaa hattuun kan isaa wajjin walii galee uummata saamsee wajjin intinii jedhu dhugaa walitti himna hoo ta'e jechuudha. Afarsoo dhiifamallee naa godhaate rabbi maaliifi namni tokko yeroo tokko osoo yeroo asitti ijoolleen meeqaatama koonistirakshinii irra warraan hojjetan kun guyyaa guyyaadhaan reeffi isaanii kan guurramaa jiru guyyaa guyyaadhaan Afarsoo osoo mee warroota imbaasii Dubaay keessa walitti dhufeenya qabdu dubbisi ijoollechi keessa jirtu bakka amma isaan iyyuu salachaamaa jiru dhugaas hin jedha maaliif dhimma lammummaati miti reeffa dirqama imbaasii malee waan reeffi imbaasiin alatti wanti ta'u tokko jira beekamtis qabaadhu abbaa qabeenyaas ta'e maalis ta'e chaabbaan imbaasii yoo si rukutin reeffi tokko biyya kana socho'uu hin danda'u ijoolleen lafarraa dhumanii jiru. Isheen itti godhaa gurbaa yoo jiraate isa san isheen itti godhatiin beektaa waan taateef guddata. Guddee fidiyaati. Osoo waan kana isaan kan warri boordiirra jiru koominiitiirra miseensa ta'an kuni waan kun hin ta'u maaf akkana taadhanii tokko ta'anii beeksisni tokkollee hojjetame Afarsoo. Namni sun of shakkaa of beeka namoonni arrabee Afarsoo tokko mucaa wayisitti ni mana Afarsoon dhugaasitti hima miidiyaa kanarra guyyaa 3 hadiqaa keessa buleedanii bo'aa turan dhaggeeffadhaa isinitti hima namni 255 nazaleertan kun Kiristoosi
mucaan sun rakkate jedhanii tanan maaloo jedhan ishee tan hojii mucaa kana Dubaayin keessa namni beektan na fida. Namni beektan mucaa kana fidaa. Oya. Isaa mitan ka garaana nyaate amma warra isin haasa'an kanarrallee ka haadha isaa namarraa birrii liqeeffachiise kana ila kun isa kana. Isa kana. Isa kana namni beektan. Isa kana namni beektan. Warri mucaa kana beektan. Sheer itti godhani akkaawuntiin qabanatti fakkaate micichi tiiktookiin qabanatti fakkaate namoonni fooloosaaf jalaa qabdanii sheer itti godhaati fida. Mucaa kana sheer itti naa godha. Wallaahi akka malee na gube qasaman billaahi akka malee na gube mucaa kana. Mucaa kana maali? Haadha isaa namarraa birrii liqeeffattee odoo shunkurtii gurgurtu walii guurtee qarshii 400 foyi itti kennitee firii fiizaa siifinna jedhaniini hojii koonsiraashirii moo furaashiraashirii sanii galchee achiillee mucaan gabbayee nama jalaa dubbatu dhabee boo'a jechuudha. Wallaahi dhaabatee ilmi dhiiraa kun. Yara kenna wallaahi akka malee na boochise mucaan kun. Akka malee na rifache. Reeduu kan jedhamu mucaan tokko dhufeera barreeffadhu lakkoofsa tokko barreessi reeduu mucicha isadha. Kamiin kaati kennu moo? Dhufeera amma bilbilee waame kootu jedhanii barsantii ja'a qofan qabadhee ammasitti dubbatee haa bu'u. Seeni lakkoofsa barreeffadhu reeduu. Jooyin yeroo inni godhu argeera. Isa kamiidha inni isa warra kubbaa irraa qabu kana? Qoy arge. Ofuma isaa irra jira ofuma isaatii jira. Arge. Yoo galeera viidiyoo haa bahee haasa'atu mucichi anyaata beeksisa abbaan isaallee kan jalaa boqote isa kanadha. Maayee reedu. Qoy akkam jirtu nagaa keessanii? Fayyaadha nagaadha viidiyoo banme. Ayyee. Video ban. Irratti bilbilan fakkaata. Ofirraa wanti godhe reedoo nama asirratti bilbilu. Okay. Akkam nagaa? Jirra Yaa'u tiniin isaa neetworki maannoo ibsaa hin qabu waan ta'eef dafii haasofsiisa. Eessa jiraattaa? Kan Finfinnee dhufee jiraadha kunoo reefi ijoollee jira kana wal baree kara bakka hin qabu anoo ammalleeti bakka hin jiraadhu hin qabu ammaatiirraa baheen jira. Warra eessaati? Iluu abbu guddina buunoo beddalleeti ana borracha. Ijoollee Jimmaati? Ijoollee Jimmaati. Ijoollee Jimmaati. Okay, birri meeqatu sirraa nyaadhame abbaan keellee sirraa du'e sababa birriitti. Jalqaba birrii mucaa biyya kiyyaarraan obboleettii kee biyya rabaa jirtii sirraan piroosesii kana jalqabeen ture birrii hunda isaa guutuu namarraa liqeeffadhe birrii 250,000. Ayyee. Hadha ji'a 5 ol ta'eera sababan sanaaf sababa birrii liqii kanaaf illee abbaan kiyya namni irra deddeebi'ee gaafate jennaan sababa kanaallee abbaan kiyya ofirra raasee lubbuun isaa darbitee jirti. Abshir. Wallahi waan baay'ee qalbii nama cabsa jara keenya. Okay, gurbaan suni kan birrii itti isinitti ergitanii wannaa isinii baase jedhe suni bilbilii isinirraan kaasu? Yoo bilbili isaan dalagaa anarraan kaasu malee. Okay, suuraa isaa minaamini qabdanii? Jara keenya wallahi dhuguma. Jara keenya milaala nama Itoophiyaa keessatti yoo namni nama gaggaafatee akkatti sababuma ilmoo fi birrii biyya namaa erginetti ufajjeesu kana laalamee jara keenya. Laala abbaa dabee amma abbaa. Afarsoo amma maaltu jira beektaa dubbii isaa irra deemaa jirra. Namticha mucaa sana beeku namicha isaa dillaalicha mucaa kana nyaate nama beeku namanni asii fudhatee achi jiru isa bira jirutu jira. Isanni hojii galcheera ayidii isaas paaspoortii isaas ergina naan jedhani suuraa isaa argadheera. Namicha qaamaan namicha sana beeku jechuudha Dubaay keessatti. Okay, suuraa isaa argattanii? Suuraa namtichaa otoo hin ta'in namicha isa beeku. Namicha inni hojii galchee asii fuudhee isa amananiiti. Anayyuu isatu hojii na galchee jedheetiin biyya attaallalee ganzaba nyaachisee jechuudha. Inni illee harka keessaa qabaata. Namicha sana hin dhiyeessu yoo ta'e isuma suuraa isa gabbaafneetu amma inni namicha sana fidutti isuma baafneetu intini jennanneeti. Fudhata viidiyoo suuraa isaa fiti suuraa isaa isa isaa akka barbaadnu iyyuu. Suuraa kan namichaa miti koo namicha ganzaba nyaate tun ta'in namicha isa sana beeku. Suma san fiti.
Ila amma achirratti afarsoo bee mucaanii ka jedhaaru mucattii wayiiti beeka jedhaara akka waan mucattii irra birrii mucattii kennee mucattii isa kennite wayii dubbatu du'eedu. No, Akkasii no, miti no. bar. Mijattiin ofii ishiitiif iyyuu nyaatamte. Birrii 100 ishiitu liqeesseef isaaf iyyuu. Akkas Dura malee. Kana laal, kana laal. mucattii beekaa miti. Namichi inni kuni, micaan inni kuni namticha hin beeka. Suuraan Intinii guutuu godhe mul'ata. dheereffadhu ga dheeressi watti godhe. Namni seenummaa malee hin dheeratu hin jijjiire nam tokko ol galu malee hin dheeratu. Tiktookiin akkaataa jijjiire jira. Okey namni tokko ol galchaa waame. Hin dheerata waggus. Eeywa. Yaa. Inni kuni Okay. namticha Nama kana beeku jara keenna. Nama kana micaan beeku kuni hundi keessa yoo beektan sheer Yaa. nama kana beeku. Nama kana beeku fida. namtichi inni kuni adiraashaa isaa, mana isaa, lookeeshinii isaa hin beeka. Namichi inni kun mucaa isaa kana nyaata jechuudha. Mucaa isa kana nyaatee sababa isaatti abbaan isaa du'e kan. Wayi. Wallaahi waan baay'ee garaa nama nyaatu yaaki waan Oromoon Dubaay kun uummata gootu wallaahi. Waan baay'ee garaa namaallee dhukkubsu jara keenya. Birrii namaa nyaattee abbaalleen du'e jechuudha. Abbaalleen sababa birrii sana deddeebi'anii gaafatutti uf rarraasee of ajjeese. Iskiriin shuut godhuuf duuba kaa'ee Hoye. abarso. Guddisiitee iskiriin shuut godhe. Si guddisi. Jarana isa kana namni beektan. Gurbaa kana namni beektan fidaa. Wallaahi abbaallee dhabee birrii sanillee dhabuun qabu. Yookaan mucaa kana immoo akka yeetaamaatti gargaartan Oromoo. Oromoon Dubaay. Lakkoofsa qofa yoo qabaatte nu ergii jedhan warri Dubaay. Lakkoofsi jira amaarra hin kenninaafi. Yaa akkas jechaara warri Dubaay lakkoofsa qofa yoo qabaattan nu erga jechaaran ilaa. Maal ka jiru kana gaafadha. Amma maalirra jirtanii isin maalirra jirtanii isa sana naannoo isaa hordoftanii nama isatti isin fiderraan hordoftanii naannoo isaa Arsii keessa naannoo kamii amma kan mucaa kana nyaate. Assalamu alaikum afarso. Waalaikum salaam. Mucaa wanni suuraa maxxansitaniif hin jiru namni lakkoofsa tagbaariidhaan qabu namni mucarraa bakka bu'u jiraannan iniin wanni mucaa suuraa barbaachisuuf hin jiru lakkoofsa isaatiin siistama keessa galchanii aayidii isaa shorxaan hin baafte obboleessu nama gana nama miidhe dhiisanii bira dabranii wannaa gochuun faayidaan qabu. Akkas. Warri achirta waan kana warri achirta. Warri Dubaay keessa dubbisaa isa kana. Fooloo siyaa godhan jara kanaan wal dubbisi yoo akkanatti hojjetuu dandeettan. Lakkoofsa isaa mana shorxaa dhaqanii risiitii isaatii fi sagalee isaa yoo qabaatani namni waan inni wannaa marrajaa guutuu harkaa qabu yoo jiraate itti dhiyaatanii laal guutuu marrajaa harkaa qabaachuu qaba zimbiloo ol ka'ee deemu osoo hin taane namni tokko. Farko, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Bilkootam. Fayyaa nagaa. Nullee Dubaay ma keessa jirra. Beektaa namni keenya kun arsiillee ta'e jimmallee ta'e namni nama as keessa aben jiru beekte. Ayyee. Namni ufumaa gara malee deema. Ofirri keetillee amma ijoolleen firaallee uftee asitti rakkatti ilaal. Odoo nu jirullee gara biraatiin dhufanii rakkatan. Rakkoo qaba namni keenya. Rakkoo kan immoo ufumaa uf mi'aa jira malee amma ijoollee meeqatu as keessa rakkataa rakka. Maaliif jennaan? Kun hin rakkanne laal. Kun hin rakkanne. Laa rakkatu nama biraatitti erguun sunu rakkatu. Nama namni as keessa namnummaan kamuyyuu nama qaba laal. Namni as keessa hin jirre hin jiru. Firan barbaadu namni laal. Birrii xiqqishuuf jee mi'ama. Birrii xiqqoof jee yookaan kuma 20 laalee Amma kun hin rakkanne bar. Kun waan ta'e mucaan biyyarraa birrii namarraa liqeeffatanii isa Dubaay erguudhaaf isa kanatti ergan. Isatti gaafa ergan birrii nyaatee cal jedhee abbaan birrii namarraa liqeeffatee erga liqeeffate booda abbaan birrichaa itti deddeebi'ee abbaa gaafannaan abbaan uf ajjeese. Mucaallee maatiin erga abbaan uf ajjeese booda erga abbaan keenya sababa keetitti uf ajjeese nurraa deemedhanii maatiillee mucaa ofirraa ari'an. Amma birriillee hin soidha. Amma immoo mucaa kana gargaarree bakka kanaan ga'uu qabna ishii. Maal jettarree? Ati hin beektaa gurbaa akkana godhe kana beektaa? Hin beeku amma isin jala seene malee hin beeku laa.
Meeti suuraan Maalif sore? isaa lakkoofsa isaa fidame. warri aawiyaasaa qabdan aawiyaasaa qofa asirratti laxxafa. Bilbila haadha diinaa oole bilbila namicha amma suuraa ammaa kana si ergeera namoota si gaafataniif erge amma si ergeera. Waraqata isaa aawiyaasaa qabu. Suuraan hin fayyadu guddata. Suuraa osoo hin taane nambara isaatii fi ID isaa nama qabu. Nama lakkoofsa isaa nama qabu soqa. Bilbila isaa ergeeraaf haadha diinaa oole bilbila isaa si ergeera. Fakkeenyaaf amma mucattiin inni wajjin haasofte mucarreef dubbatee ture mucattiin amma ishiin nyaatamte jettan suni sagalee isaa wajji haasoftee qabdu qabaannaan rakkoon qabu sagaleen hin geeddarama gara arabiffaatti akkasittillee hordofamuu hin danda'a. Karaa gabaabaadhaan jechuudha. Namtichi nuufiyyuu sagalee nu qabe haadha diinaa oliifuu sagalee qabeera. Yoo san jala lakkoofsa inni kaasa yoo bilbilteef kaasuu hin danda'u. Eeyyani naala kaasee ture abbaas afarso naala kaasee ture la kaleessayyuu maallaan jedhe nan beektusi sin beekusi akkatti natti haasa'uu hin qabdu. Viizaan isaa reject ta'eera waan reject ta'eefi yoo haadhu jettee biyya kana. Inni waasappii isaa irraa Mula ofiin qabu WhatsApp irraa. Viizaa reject ta'e san sitti ergee inni. Naa ergi jennaan na dide. Viizaa reject ta'e san odoo si ergee silaa hin baasuu hin dandeenyu. Siistama keessaa hin baa fiiza ammaa sun ta'uu dhabuun isaa hin baa siistama keessaa ammoo osoo fiizaa sun jiraate. Gara keenya waasappii isaa irra hin jiru laa suuraan isaa. Injiru nan dhabe afarsoo aappii madadaa irratti gadi buusee tanaan barbaadee dhabe maqaa isaa qofaan jiru. Lakkoofsa isaa ergee ilaalla. Lakkoofsa isaa isa kana ergee. Akkasumas fooloo si taasiseera fooloo naa deebisii siifis afarsoodhaafis siniifan erga gadi bu'ee to'ama. Naan ergina hin barbaadu. Warri Dubaayanii waliin mataan hin barbaadu. Afarsoon Dubaay hin jiru waan ta'eef. Abbaasii fi hattuu dullootaa kan jedhu kanaaf sinan ergaaf. Fooloo koo naa deebisa. Akkasi. Jara lamaa waliin haasawaa. Mucicha sana amma footoo baasee suura si ergeera. Bakka inni jiraatu mucichi hin beeka. Mana namicha. Guddata gaafa suuraa maxxansitan miliquu danda'a. Suuraa maxxansurra osoo ID fi akkaataa itti nambarri isaa mul'atu qofti barbaadan. Amma barbaadaa fi mucaa kana barbaadaa sagalee ta'aafi. Nama keenya yoo ta'e maal yoo beekne rakkoo hin qabu. Yaa. Eessan guruu iyyuu naqu nama keenya yoo ta'e. Ayyee.